Harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Waraanni bilisummaa Oromoo uggura geejjiba filannoo gufachiisuuf labsee ture har'aa kaaseera jechuun beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo kan maqaa ABO jechuun of waamuu fi mootummaan ammoo shanee jedhuun uggura geejjibaa fi daldala tibbana labsee ture kaaseera. Gareen hidhatee Oromiyaa keessa socho'u kun filannoo waliigalaa Itoophiyaa wayitaa darbe gaggeeffame gufachiisuuf jecha Oromiyaa keessatti tajaajila geejjibaa akka hin jiraanne guyyoota 6 gaggeessuu isaa himee ture. Filannoo marsaa torbaffaa Itoophiyaan gaggeessite irratti uummanni kitila 40 ol sagalee kennuun xumuramuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee ture. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Meelaat Warqee buufataalee filannoo tokko keessatti rakkoo nageenyaa mudateen sagalee kennuun filannoo Oromiyaa keessaa bakka akka Maakkoo Saachii rakkoon nageenyaa waan jiruuf sagalee kennuuf itti fufuu hin dandeenye jedhaniiru. Billoo Naaphaas akkasuma garuu boordichi gara fuulduraatti haala mijeesseen sagalee akka kennan gochuuf murteesseera jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa waxabajjii 2 bara 2026 baaseen uggurri gaggeeffamaa ture kaayyoo isaa guutummaa guutuutti galmaan ga'uu fi xumuramuu ibseera. Garichi caamsaa 29 bara 2026 ibsa baasee tureen guyyaa sanarraa eegalee geejjibnii fi sochiin gosa kamuu torban tokkoof dhorkamuu kan labsee ture. Wayita uggura kaa'ame kanattis konkolaataan kamuu akkasumas sochiin daldalaa kamuu akka dhorkamuu ibsee ture. Kanneen hojii gargaarsa namoomaa hojjetanii fi ambulaansiiwwan namoota dhukkubsatan deddeebisan irraa kan hafe kanneen biroo socho'uu kan dandeenye fi kanneen dhorkaa kana darban irratti ammoo tarkaanfii akka fudhatamu doorsisee ture. Kana malees dippiloomaatonni magaalaa guddoo biyyattii keessa jiran wayita uggura kana keessa imalaa gara Oromiyaa taasisan kamuu akka haqan jechuu yaadachiiseera. Akka ibsa waraana bilisummaa Oromootti kaayyoon uggura kanaatti diraamaan maqaa filannootiin hojjetamu akka gufatu gochuudha. Filannoo fakkeessuu fi raawwatamuuf dursee xumuramee gufachiisuuf Oromiyaan bakka hedduutti harka mootummaa akka hin jirre mul'isuun kaayyoo uggura kanaati jedheera. Ibsi ba'e kun kaayyoon sun lamaanuu guutummaatti milkaa'eera jedheera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa bashaashaatti sagalee isaanii kennanii booda hirmaannaan uummanni filannoo sanarratti agarsiisaa ture dinqisiifachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Ameerikaan qonsilaawwanii fi imbaasiiwwan ishee Afrikaa keessaa qabdu hedduu cufuufan jira jetteetti. Kan Finfinnee garuu hojii marra akka turuudha kan isheen ibsite. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwanii fi qonsilaawwan ardii Afrikaa keessatti argaman hedduu kanneen lammiilee biyyoota alaa gara Ameerikaatti deemuuf viizaa gaafatan baay'inni isaanii daran hir'isuuf karoorfachuus gabaaseera. Gabaasni tajaajila oduu Associated Press ragaa qondaalota Ameerikaa irraa wabeeffadhe jedhee baasee yoo ta'eef imbaasota qonsiloonni Ameerikaa yeroo ammaa iyyannoo viizaa keessummeessaa jiran gara 50 ta'an torbanoota dhufan keessatti gara 20tti gadi ni xiqqaatu jedheera. Guyyaa sirriin jijjiiramni kun itti hojiirra oolu kan hin murtaa'in ta'us caamsa hanga waxabajjii dhumaa kana keessa hojiirra ni oola jedhameera. Akka gabaasicha keessatti ibsametti yoo ta'e giddugaloonni wiirtuu 20 tajaajila viizaa gosa hundaaf tajaajila kennuun itti fufan kanneen akka Abuujaan, Kootidivaarraa, Akiraa, Gaanaa, Finfinnee, Itoophiyaa, Keeptaawun, Afrikaa Kibbaa, Daakaar, Senegaal, Daar es Salaam, Tanzaaniyaa, Jibuutii, Johannesburg, Afrikaa Kibbaa, Kampala, Uganda, Kigali, Rwanda, Kinshasa, Congo, Lagos, Nigeria, Lome, Togo, Rwanda, Angola, Malabo, Equatorial Guinea, Monrovia, Liberia, Nairobi, Kenya, Port Louis, Mauritius, Piiriyaa, Cape Verde fi Yaoundé Kaameruun fa'aadha. Tarkaanfiin kun carraaqqii bulchiinsi Tiraamp kenniinsa viizaa godaantotaa fi kan godaantotaa hin taane hordoffii jabaa jala galchuuf taasisu keessaa tokko yoo ta'u, kaayyoon isaas bal'ina godaansaa gara Ameerikaatti godhamu daangessuu fi namoota viizaa yeroo gabaabaatiin imalanii erga yeroon viizaa isaanii dhumateen booda achitti hafanii to'achuudhaaf taasisanidha jedhameera. Bulchiinsi lakkoofsa hojjettoota imbaasotaa fi konsiloota addunyaa guutuu keessa jiranis nan hir'isaa jetteetti. Ameerikaan marii bilbilaan jimaata darbee gaggeeffame irratti dippiloomaatonni Ameerikaa hooggantoonni konsilaa dabalatee Ameerikaan tajaajila viizaa guutuu Afrikaa keessatti kennitu akka hir'istu qondaaltota marii irratti hirmaatan keessaa tokko ibseera jedha Associated Press. Akkasumas qondaalonni sun akka dabalanii eeranitti yoo ta'eef qajeelfama ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoodhaan torban darbe ragga irratti hundaa'an ministeera hajaa alaa
wiirtuulee 20 alatti biyyoonni jiran hunduma keessatti hojiiwwan qoonsilaa ni hir'isaa jedhameera. Afrikaa keessatti adeemsi kenniinsa viizaa kanaan dura qoqqobbii imala biyyoota murtaa'an irratti turee fi iyyattoonni iyyachuuf haga doolaara 15,000 akka gaafataman ibsaniiru. Dhiyoo kana sababa ittisa dhibee iboolaatiin kan kanaan duraayyuu dhiibbaa irratti gahaa tureera. Seerri haaraan kun lammiilee biyyoota giddugalaa hin taane keessa jiraatan viizaa argachuuf gara giddugaloota 20 eeyyamaman keessaa gara isa tokkotti maluuf akka dirqaman kan taasisu yoo ta'u, kunis qaamota imala jabaa fi baasii dabalataa geessisuu danda'a jedhameera. Kutaan qoonsilaa biyyoota giddugalaa hin taane keessatti argaman kan itti fufan ta'us tajaajilli isaan kennan murtaa'aa ta'a jedhameera. Haa ta'u malee paaspoortiin lammiilee Ameerikaa haaromsuu fi dhimmoota qoonsilaa ariifachiisoo ta'an irratti akkasumas dhimmoota faayidaa biyyaalessaa fi iyyannoo viizaa dippiloomaasii irratti ammas deeggarsa kennuu hin dandeenye jechuun Ameerikaan beeksisteetti. keeniyaatti hiriira mormii ijaarsa buufata tursiisaa iboolaa kan lammiilee Ameerikaa irratti namoonni 2 ajjeefamuu dhaga'ame. Naannoo giddugaleessa Keeniyaa magaalaa Nyaankuukuutti sababa mormii iddoo tursiisa yeroo iboolaa kan lammiilee Ameerikaa qofaaf oolu ijaaramuuf ture mormuun namoonni 2 rasaasaan ajjeefamuun gabaafameera. Namoota lubbuun darbe keessaa tokko naannoo buufata qilleensaa Laikipiyaa bakka mormiin kun itti gaggeeffamaa turetti rasaasaan rukutamuun erga hospitaala seeneen booda lubbuun darbuu hiriyyaan isaa himeera jedha BBC'n. Dabalataan isii namni lubbuun darbe kan lammaffaa rasaasaan rukutamee yeroo loltoonni gara hospitaalaatti geessan osoo hospitaala hin ga'in lubbuun darbe jedhame. Dhimma kanaa wal qabatee hanga gabaasni kun qindaa'etti qondaalonni dhimma kana irratti yaadan kennine. Torban kana keessa mormitoonni 100 lakkaa'aman daandii magaalittii keessa hiriira bahuun daandii cufuun gommaa gubuudhaan poolisii isaan bittinsuuf gaazii mimmaaneessuu dhukaasuun gabaafame ture. Ameerikaan lammiilee ishee Keeniyaa keessa jiraniif wiirtuu wallaansaa iboolaa hundeessuuf karoorfachuu hordofee karoorri kun balaa daddabarsa daangaa qaxxaamuraa ilaalchisee yaaddoo uummataa kaaseera jedhameera. Dhimmi kun Keeniyaa keessatti mormii cimaa kaasuun buufanni kun lammiilee biyyattii hundaaf akka oolu qeeqa cimaa kaaseeras. Jimaata darbe manni murtii olaanaa garee mirga namoomaa dhaabbatichi fayyaa hawaasaa irratti balaa hamaa jechuun himannaa erga banee booda banamuu wiirtuu kanaa mormuun kan yaadatamu ture. Iraan buufatawwan Ameerikaa galoo galaana Arabaa keessa jiran irratti misaayilii fi diroonii itti dhukaafte. Humnoonni warraaqsaa Islaamummaa Iraan misaayilotaa fi dirooniiwwan qabeenya buufata waraanaa Ameerikaa kan naannoo galoo galaanaa keessa jiran irratti dhukaasuun gabaafameera. Akka Aljeziiraan gabaasetti yoo ta'e haleellaan sun buufata jaja 5ffaa waraanaa Ameerikaa kan Bahaareen keessatti argamu buufata xiyyaarichaa fi dhiyeessiiwwan biroo irratti tarkaanfii haaloo ba'uu akka ta'e beekameera. Tarkaanfiin haaloo ba'uu kun misaayilotaa fi dirooniiwwan buufata waraanaa Ameerikaa fi dhiyeessiiwwan michoota ishee kan Bahaareenii fi Kuweetiin keessatti argaman irratti kan xiyyeeffatedhas jedhameera. Gabaasni Reuters akka agarsiisutti dhukaasawwan Iraan kun miidhaa utuu hin geessisin qilleensa irratti fashalaa'anii jiru jechuunis ifoomseera. Ameerikaanis gama isheetiin buufata waraanaa Iraan bakkoota loltoonni Iraan argaman irratti haleellaa gara jabinaa raawwachuun himteetti. Kana malees bakka ulaa galaana Harmuz irrattis haleellaa guddaa banuun buufata waraanaa naannoo ulaa Harmuz kan Iraan irratti haleellaa jabaa gaggeessuu ishee qondaalonni Ameerikaa himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.